jedhanii itti himan. Yoo bakka salaataa ga'u jaarsi wanti manatti itti himan harkaa bade. Harkaa bannaanii bakka salaataa dhaqe sa'aatiin salaataa ga'e. Yoo ollaalu ka'e gadi mul'ata silaalaa immoo salaati jedheen. Lammitaa bakkeen inni looniin godaane namtichi inni bira godaane immoo Haaji Gammada. Ol jedheeti qiblaan laallatee itti himanii sirreeffate Allahu Akbar jedhe. Allahu Akbar yoo jedhu wanti duubaan jedhu jalaa badde beektaa wanti duubaan ittaansee jedhu. Kana booda Allahu Akbar jedhee maqaa marga lamitaa sodaa Haaji Gammada Allahu Akbar jedhee. Amma maqaa keessaniin maqaa tiiktokiitiin nurraa gaafadhaa sodama keessan baay'ee uummatatti illee baasee dhufaadha bar tiktookiif. Yaada makeetirratti sirba haarawaa albuma haarawaa qopheesse kilippii haarawaa. Gara doftorummaarraa gara weellisaatti takkamamu. No jechuun ooma hunda wal bira oomna jenneeti mata dureen sirba kiyyaa maal jedha haadha baatee baatu na jalaa qophii godhaadhis booda sitti Sirbuma tirrii sirbii siin laalamee jedhi qaamarra qaba. No tirrii miti abibti mata dureen isaa yaa tiktooki jedha guddaaf xiqqaa tokko gootee barana maaluma nu gootee jedha. Fayyaan itti maraatu jedhe. Aloo. Tiktookiin homaan hin goone bara kan taane ta'e malee amma dhuguma dubbachuudhaaf pilaatfoormii miidiyoota kaawwaniitiin maaltu adda godhe tiktookii ma numatu akka hin taane ta'e. Tiktokii bari bitata wallaaltee gabaa abaartii himata wallaaltee hayyaa akkas. Mee akka dhuunfaatti isin miidiyaa ma katan fayyadamaaf illee noormaali. Yaada namni waan maasarraa yeroo baay'ee haasaa makkii haasaa kee haasaa Dr. Asli mummuraa gadhiisu ni arga. Egaa miidiyaa biraati irratti illee numa dhufa. Wanti adda isa taasise tarii filaawurii wal darbamu kanniin fa'aa ta'uu danda'a jedhee yaada miidiyaa kana malee. Sultaan maaliin? Tiktokii waan miidiyaa kaawwaniin adda ta'ee tiktokiitti abaarree miidiyaa kaawwan itti faarsinuuf maaltu jira? Mami nagaan tura. Dr. Asli isinis nagaan tura. Eessa deemtu sitti dabalee gurbaan qorfaan irraa qabnaa osii taa'ii gadi. Maaltu si muddaa namni gilee deemullee akka shugguxii Oromoo takkatti maammee haadha faatee doktor namoonni as jiru kun namoota gurguddaa big respect disrespect nu godha isinitti hin deebi'a. Seenaa faanuu akkana jiran habibti. Tuutu faragaga'e. Bona asirra jira ibsaa dhufe faanta akka fuudhi ajiidha. Wallahi izatu waame kun asumaan jooyin gore al dhufe anitti kaanan. Hai laki ambar haja waiting qaba malee bilbilaan. Haajaan ati qabu tokko hin jiru. Guyyaa cittee mucaa gaafa Oromoon sagalee dhabde sagalee nuu ta'etu as jira tapha tokko taphachiisi foloo haa godhan eega shammoora deema. Ayi bakka waa nyaachuu fedheeti akkanatti. Affeerraan bishaan dhufe. Asliillee maakiinillee takka viidiyoo geemaa hojjettanii beektanii qamaamee hojjedhaafi garuu. Habiibti yoo hojjedhu. Hojjedhu lubbuu. Yoo hojjedhu. Si jaaladhaa bara. Laa osoo na jaalattee baara qaxxaamurtaa miti. Hin beektamii qilee bu'ee dhiyatta akka qilee bu'u dhiisillee naanni dhiisaa bara. Ani guyyaa kurnan kana kanessa si beeksisaa viidiyoo hin hojjedhu mammishaa ishii. Noormaali abshir rakkoon qabu. Hin hojjedhu rakkoo hin hojjedneef asirratti himuun barbaadu keessan si erguu danda'a. Haadha faatee ati inboksii dhaqilaan hin hojjedhu himachuun barbaadu namni nama rakkoo doktori rakkoon himatan. Himaro lamaan. Akkuma san tutanii manne bar. Rakkoon turi har'a maybe
guyyaa wayii booda dhiqattee keessaa kaata seenaa garuu ka yeroo hunda si barraayaaf. Kanaaf jecha ati rakkoo dhiyeessuun rakkoo ati himattu sanaan namni deebi'ee akka itti. Paamtee waan viidiyoo hojjenneef argite? Yaa arge maa jal'iste garuu? Akkasi bakka atirra cal'isi jiddu akka banana si jiddu. Iccitiidha kun. Akka Hajji Adamsaa iddoo xalayaa nyaatanitti natti faadii natti ergi. Abaabaa 18 guys intala teetitti ergaare yoo inni ergede an waan asliin laali asliin waan inni naan jedhe No, nimbe habar walumaan keessa jirra garuu erge waan laalamu yoo ta'e jechuudha. Erge waan laalamu yoo ta'e jechuudha. Isiin beekamti erginaa waan biraa ta'ete. Abaa gurgudde. Seenuu koo habibti. Guys maamee moo'achuu dadhabne nuti addaa. Lakka ajabaaf malee barkama malee. Maamee fooloo godhaa gaafa guyyaa godhanii. Wallahi maamee Oromoon hedduu si jaalatti hedduu jechuudha. Inshallah hunduma isaaniiti ol ta'eeyyuu inshallah hin moo'atamtu yoo moo'atamte malee wallahi Oromoon hedduu si kabajitu maamee. Liiftii naqi ijoollee liiftii tuqeefi. Liiftii naqi ijoollee liiftii. Saree kana tuttuqaa. Inshallah. Baashaan bifalle aizoo hin moo'atta. Yoo mo'achuu baadhe na fuudha baay'isee. Hin fuudhaa? Maal goonaree nan tadaffarsiisinaa jedheetti bara. Akka baatee waan biraa na fuudhee horadha. Ananiisaa wajjin deemtanii gaafa maqalee deemtan akkas taana illee uma rakkoo qabu. Anu yoo ati fuute achumaan isirraan lakkoofsa ati fuudhee qabeenya. Ati maqalee galtee yennaan laali ati maqalee galtee yennaan anammoo bakka itti galu wallahi irratti raggala. Ati maqalee galaan marrachi lufuu kajeelte? Yaa. Rabbi nagaa godhu amma qalee miti. Amma qalee miti amma bakka inumaa hundiisa. Laandeesin hin moota. Bakka amma meetiraan godha hedduu. Intalli horii badaa qabdi barasli. Haloo. Intalli yaa geessara baay'ee qabdi akka argutti. Lolaa qabdi lola. Maali? Jaarsa isii ta'innaa? Miti kana goota oduu. Lolaa qabdi. Nama meeqaan jirtan? Yalla liiftii seenaa goota kan sodaatina isin eegaara ulaa duratti. Kulfii eenyu si kenneti? Eenyu sitti kenne kulfii? Mama. Eessa itti maamaan? Yalla liiftii seenaa goota ulaa dura isin eegaara. Ati bakka tunaa seenaan jabaatte bar bakka haati jirtu nimtu hicciiti. Ini liiftii itu kakak cukup gabung iranya tiara lah. Ala da wata itu. Maki manya lahir. Itu aja cakap. Mama berdeonya, temannya lahir deh. Saya Quran adu marah itu kayak jure. Maki. Guddi afaan kaasuunos. Ada paling bikin anak jelek tasina dah opsi ini bisa makanya itu. Abis ni tempat ini us. Mana anjir. Tadi sih aku avanin tu lepas tadi udah baju di dalam dia dah iraus. Tena mati aruman hingga ya gudda ada nyanyi. Hati jir tu bar. Dari cikgu nak kau wasyatan dengan hati mau dia us. Begal. Andu berarti yuk deh kasih rasende. Segala ini lagi hati gurat ini video mana tu guratin. Dim tu ratu run dim tu. Jolan dia usah kau. Family mata tapi gone. Tak guna ya pada. Orang mana mami. Tahu guna he ya ada.
Maame follow ko daga qabati kuma 87 haa galu. 300 bicha tafe namni 300 dabalama. Wow. Oh. Seenaa lubbuu. Seenaa gaafa maame san okay? Miira keessa galtaa qophaa'e okay? MashaAllah. Baratanii? Ya, baay'ee namni quban kan hin jiru. Namni akka fakkaatutti beeksisa waluma eegu jira. Inshallah anillee amma